Nagaanii fi araarri Waaqayyoodhaa lafa biyya jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Qulqulloota saba Waaqayyoodhaa kan taatan Yesuus Kiristoositti amanuudhaan biyya lafaa kan waakkattan hundumti keessan akkam jirtu. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Kan akka Waaqayyoo keenyaa hin jiru. Egaa yeroo kanatti niitoorkii waan hin jirree fi sagaleen kun qayyii diimaadhaan yookaan immoo rikoordii diimaadhaan sin dhaqqabuu danda'a. Gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Yeroo itti seenuu qabutti seenuu hin dandeenye maaliif niitoorkiin hin jiru waan ta'eef jechuudha. Yeroo itti waraabaa kana niitoorkii waan hin jirree fi qayyii diimaadhaan yoo deeme malee hin deemu. Voisiidhaan sin dhaqqabuu danda'a, qayyii diimaadhaan sin dhaqqabuu danda'a. Kallattiin karaa inni itti sin dhaqqabu hin beekamu waan ta'eef gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Barri keessan jireenyi keessan kan eebbifame haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Mata duree akkas jedhu irratti walii wajjiniin sagalee Waaqayyoon ilaalla. Waaqayyo seenaa namaa jijjiiraa isa jedhu irratti walii wajjin ilaalla hin kadhanna. Jiraataa fi kabajamaa isa taate Waaqayyo Waaqa Abbaa, Waaqa Ilmaa, Waaqa Hafuura Qulqulluu teessoo kee irratti galanni guddaan siif haa ta'u. Waa'ee yeroo kanaadhaaf yaa Waaqayyo Gooftaa galanni guddaan siif haa ta'u. Guyyaa kana yeroo kana situ nuuf kennee ulfaadhu. Sagaleen kee kun immoo keessa keenyatti haa dhangala'u. Sagaleen kun yaa Waaqayyo Gooftaa keessa keenya haa jijjiiru. Ingootaa galanni guddaan siif haa ta'u. Inni kana jibbu hafuurri hamaan kan rukutame haa ta'u. Sagalee keetiif kan hin tolle, sagalee kee kan hin jaalanne, akka nuti sagalee kee hin dhaggeeffanne inni godhu macci dukkanaa maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Ayyaanni kee nu wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuusitiin. Yesuus inni guddaadha. Sagalee Waaqayyoo irraa lafa tokko nan dubbisa. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Gaaf tokko Phexrosii fi Yohannis yeroo kadhata waaree booddee isaa kadhata waaree booddee innis sa'aatii 9ffaatti gara mana qulqullummaatti ol in adeemu turan. Kunoos namni dhaloota isaatii jalqabee naafate tokko achi ture. Inni guyyaatti baatame balbala miidhagaa isa jedhamu sana dura in taa'e. Warra mana qulqullummaa dhaqan irraa horii in kadhata ture. Namichis Phexrosii fi Yohannis mana qulqullummaatti ol lixuudhaaf akka dhufan argee isaan kadhate. Phexrosii fi Yohannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa isaan ilaale. Phexros garuu ani meetii fi warqii hin qabu, waan hin qabu siif nan hin kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naaziriitiitiin ka'iitii adeemi jedheen. Harka isaas qabee isa kaase. Achumaanis miilli isaa fi gulbiin isaa hin jabaate. Utaalees ka'ee ijaajjee adeeme. Asii fi achis mana qulqullummaa keessa isaanii wajjinis mana qulqullummaa keessa asii fi achi adeemee kuruphisaa Waaqayyoon galateeffate jedha. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Kuruphisaa utaalaa burraaqaa Waaqayyoon galateeffate jedha. Galannii fi ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Haala si qabee jiru, rakkina jireenya kee qabee jiru, rakkina waldaa kee biyya kee qabee jiru keessaa baate utaaltee burraaqxee kuruphistee Waaqayyoon ni galateeffatta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Waaqayyo seenaa jijjiira. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Mata duree Waaqayyo seenaa jijjiira jedhu irratti hin dubbadha. Seenaan nama kanaa hin jijjiirame. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yeroodhaa gara yerootti baatamee, guyyaadhaa gara guyyaatti baatamee balbala miidhagaa isa mana qulqullummaa sana dura kaayama. Achi taa'ee torii namarraa kadhata. Baraan kan beekamu maqaan isaa, waggaadhaa gara waggaatti kan beekamu maqaan isaa maalidha? Naafa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Namicha naafa jedhanii maqaa isaa hirtuun isa yaaman. Namicha naafa balbala miidhagduu mana qulqullummaa foo taa'u san jedhanii namoonni baay'een maalidhaan isa beekanii? Naafummaa isaatiin isa beeku. Kadhattuu ta'uu isaatiin isa beeku. Achi bakka teessuma isaaniin isa beeku. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Tokko namichi kun bakka teessuma isaatti beekama. Lammata naafummaa isaatiin beekama. Sadaffaa kadhannaadhaan beekama. Namni kun hin kadhata. Horii namarraa kadhata. Maallaqa namarraa kadhata. Waan nyaatee dhugu namarraa kadhata. Waan ittiin bulu namarraa kadhata. Waan uffatu namarraa kadhata. Iddoon inni taa'ee jiru, bakki inni taa'ee jiru suni iddoo itti gadi aanee jirudha. Iddoo itti gatamee jirudha. Yeroodhaa gara yerootti
birooti immoo miilan qabu adeemeen dhufu baatamee too fidama baatanii fidanii tachi kaa'u baatanii fidanii tachi kaa'u baatanii fidanii tachi kaa'u namichaan kun hiree ofii isaa murteeffachuu hin danda'u ofii isaatii bahee galuu hin danda'u ofii isaatii waa gochuu hin danda'u namatu isa walii gadi isa oofa. Guyyaa tokko garuu Waaqayyo namicha kanaaf seenaa isaa jijjiire. Maqaa Yesuus Kiristoosin sagalee kana kan dhageessan seenaan keessan isaa jijjiiramu. Seenaan keessan inni barootaa gara barootatti tarkaanfate. Seenaan keessan inni gadheen jireenyi keessan inni gaddisiisan barri keessan inni itti simboo'aa turtan barootaa gara barootatti inni tarkaanfate waggaadhaa gara waggaatti inni ce'e. Maqaa Yesuus Kiristoosin siniif haa jijjiiramu. Maqaa Yesuus Kiristoosin siniif haa jijjiiramu. Maqaa Yesuus Kiristoosin siniif haa jijjiiramu. Tokkoffaa namicha kanarraa Waaqayyo ceephoorraa kaase. Isa inni itti ceepha'u isa inni itti gaddu isa inni itti mudhuke sana isa inni itti dadhabe sana ceephoo jireenya isaa gadi qabe sana isa booquu isaa gadi qabe sana Waaqayyo sarraa kaase galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Ceephoo bara dheeraa Waaqayyo namarraa kaasa. Gadda bara dheeraa Waaqayyo namarraa kaasa. Boo'icha bara dheeraa Waaqayyo namarraa kaasa. Imimmaan bara dheeraa Waaqayyo namarraa haqa. Ila obboleessa koo obboleettii koo maal keessatti ceephooftee jirta? Maal keessatti gadditee jirta? Maal keessatti yeellooftee jirta? Yeelloo maalitu sirra jira? Gadda maalitu sirra jira? Maalitti boo'aa jirta? Maalitti mimmaan kee dhangala'ee jira? Sagalee kanaa maqaa Yesuus Kiristoositiin harki Waaqayyoo ceephoo kee sirraa haa kaasu. Harki Waaqayyoo gadda kee sirraa haa kaasu. Harki Waaqayyoo mimmaan kee sirraa haa dhiqu. Maqaa Yesuus Kiristoositiin mimmaan keetiin bara haaraa kanatti hin tarkaanfatin. Gadda keetiin bara haaraa kanatti hin tarkaanfatin. Boo'icha keetiin bara haaraa kanatti hin tarkaanfatin. Miidhama keetiin bara haaraa kanatti hin tarkaanfatin. Maqaa Yesuusiin ceephoon kee sirraa haafu. Gaddi kee sirraa haafu. Boo'ichi kee sirraa haafu maqaa Yesuusiin. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Ceephoo bara dheeraa nama kanarra ture Waaqayyo irraa kaase. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosin ceephoon biyya keenya irra ture, gaddi biyya keenya irra ture, miidhamni biyya keenya irra ture, yaaddoon biyya keenya irra ture. Maqaa Yesuus Kiristoosin waldaa keenya irra kan ture. Maqaa Yesuus Kiristoosin nama Yesuus Kiristoositti amanee jiru irra kan ture. Saba hunduma irra kan ture. Maqaa Yesuusin haa ka'u. Maqaa Yesuusin haa ka'u. Si waliin hin tarkaanfatin maqaa Yesuusin. Nu waliin hin tarkaanfatin maqaa Yesuusin. Nu waliin bara haaraa kanatti hin ce'in maqaa Yesuusin. Biraan bara gara baraattiin wajjin hin tarkaanfatin. Kiyyoon sansalata rakkinaa, kiyyoon sansalata ceephoo, kiyyoon sansalata dhiphinaa maqaa Yesuus Kiristoosiin nu wajjiniin hin ce'in. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Kutaa kana keessatti namicha kana ceephoo bara dheeraa Waaqayyo sarraa kaase. Bara baay'eedhaaf kan inni itti ceepha'u naafummaa isaati. Naafummaa isaarraa kaasee Waaqayyo. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Haleluuyaa. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Inni biraa namicha kanaaf kan inni ta'e madaa isaatu fayye. Madaan namicha kanaadhaa hin fayye. Bara baay'eedhaaf madaan inni baatee deemu suni. Bara baay'eedhaaf kan inni ittiin madaa'e suni. Bara baay'eedhaaf madaan inni ittiin madaa'e madaan suni. Har'a maqaa Yesuusin sarraa ka'ee jira. Waaqayyotu sarraa kaasee madaa kana. Madaatu sarraa ka'e. Madaa isaa fayyise Waaqayyo. Madaa naafummaa isaa fayyise Waaqayyo. Madaa hiyyummaa isaa fayyise Waaqayyo. Madaa bakka inni itti gatame maqaa inni ittiin beekamu sanarraa kaasee Waaqayyo. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Madaa isaa fayyise Waaqayyo. Har'a baay'een keessan kan madooftan. Wanta baay'eedhaan kan madooftan. Jireenya keessanitti kan madooftan. Gaa'ila keessanitti kan madooftan. Biyya keessanitti kan madooftan. Waldaa keessanitti kan madooftan. Jireenya keessanitti kan madooftan. Hojii keessan keessatti kan madooftan. Biyya jirtanitti kan madooftan. Waaqayyo madaa keessan ni fayyisa. Galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Gaafa Waaqayyo madaa namaa fayyisu godaannisni hin jiru. Waaqayyo madaa namaa yoo fayyise godaannisni hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin godaannisa tokko malee madaan keessan haa fayyu. Madaan gaa'ila keessanii haa fayyu. Madaan jireenya keessanii haa fayyu. Madaan waldaa keessanii haa fayyu. Maqaa Yesuusiin haa fayyu. Maqaa Yesuusiin haa fayyu. Madaa namaa fayyisa Waaqayyo. Madaan waldaa keessa jiru, madaan biyya keessa jiru, madaan gaa'ila keessa jiru, madaan jireenya keessan keessa jiru, maqaa Yesuus Kiristoosiin haa fayyu.
harki fayyisuu waaqayyoo itti haa dhufu. Harki fayyisuu waaqayyoo itti haa dhufu. Maakatoo daalaa jiinaa maadiyaabos. Qaxxii sadaffaarratti namicha kanarraa muudatu sarraa ka'e, hir'inatu sarraa ka'e, wanna inni ittiin muudoo godhate. Akka aadaa saba kanaatti namni naafti mana qulqullummaa olishan saba qulqullaatti makamu. Sababni isaa cubbuu waan hojjeteef kana ta'e jedhamee waan yaadamuuf. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Namichaan cubbuu hojjetee osoo hin taane ulfinni waaqayyoo akka ittiin mul'atuuf naafa ta'ee dhalate. Waaqayyoo ulfina isaa mul'isuudhaaf naafa godhee nama kana uume. Ila maqaa Yesuus Kiristoositiin. Muudaan keessuun gaddi keessuun cabni keessuun ulfina waaqayyootiif ta'a. Ulfina waaqayyootiif ta'a. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Muudaan nama kanarra jiru waaqayyoo sarraa kaase. Ulfinatti isa baase waaqayyo. Mudaa isaa isarraa kaase. Ila isinni itti mudannoo saasan yookaan immoo wanta isa hir'ina saasan hir'ina qaama saasana guute waaqayyo. Bakka isa jalaa irrate sana dhufee guute waaqayyo. Kaleessa namoonni baay'een naafa jedhan isa yaamu. Har'a garuu maqaan isaa hin jijjiirame. Isa moo isaa miti jedha garii. Lakkiisuma jedha garii. Isumatu jijjiirame. Isumatu ka'ee adeemaa jira. Isumatu kuruphisaa jira. Isumatu utaalaa jira. Kaleessa hin baatama be. Har'a garuu kophaa isaa utaalaa jira. Kophaa isaa kuruphisaa jira. Kophaa isaa fiigaa jira. Hir'inni isaa sun hafee jira. Hir'inni qaama isaa sun hafee jira. Waaqayyo hir'uu namaa guuta. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiitiin. Jireenya keessan keessatti wanti isinitti hir'atee jiru maqaa Yesuus isiniif haa guutu. Maqaa Yesuus sagalee kanaa isiniif haa guutu. Maqaa Yesuus isiniif haa guutu. Mudaan keessan maqaa Yesuusin haa guutu. Hir'uun keessan maqaa Yesuusin haa guutu. Maqaa Yesuus Kiristoosin haa guutu. Hir'inni keessi faana hin ce'in. Mudaan keessi faana hin ce'in. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Yesuus inni guddaadha. Qabxiinni arfaffaan caba nama kanaatu fayye. Cabee riyyaa isaatii gaditti hafe. Cabeen namaa gadi ta'e. Cabee walgeettii warra qulqullootaa keessaa ba'e. Cabee karaa irratti gatame cabee harka namaa eeggate. Waaqayyo garuu caba isaa fayyise. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Gaafa waaqayyo caba isaa fayyisu godaannisi tokko hin turre. Gaafa waaqayyo caba isaa fayyisu rakkinni tokko hin turre. Mudaan tokko irra hin jiru ture. Hir'ina wayiituu hin qabu ture. Waaqayyo caba namaa fayyisee kaasee nama dhaaba. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Caba isaatu fayye nama kana. Har'a maqaa Yesuus Kiristoosiin maalitti cabde? Gaa'ila keetti cabde, jireenya keetti cabde, tajaajila keetti cabde. Maalitti cabdee jirta maqaa Yesuus Kiristoosiin? Cabni kee godaannisa tokko akka hin godhannetti haa fayyu. Maqaa Yesuusiin haa fayyu. Gaa'ila keessanitti cabdanii jireenya keessanitti tajaajila keessanitti cabdanii kan jirtan, maatii keessanitti biyya keessanitti cabdanii kan jirtan maqaa Yesuus Kiristoosiin godaannisa tokko malee cabni keessan haa fayyu. Baratti dhufaa jirtu kana baratti seenaa jirtan kanatti maqaa Yesuus Kiristoosiiti. Fayyaa taatii ce'aa. Mudama keessaa baa, rakkina keessan keessaa baa, caba keessan keessaa wal'aana maatii maqaa Yesuus Kiristoosiin baa. Cabni keessi faanan tarkaanfatin. Cabni keessi faanan tarkaanfatin. Cabni keessi faanan tarkaanfatin. Isa itti cabde maqaa nama kanaatu cabe. Maqaan nama kanaa naafa jedhama. Kadhattuu jedhamee too yaammama. Maqaa isaatu cabe, jireenya isaatu cabe, gaa'ila isaatu cabe. Hiriyaa isaa keessaa cabee hafe, kophaatti gatame, kophaatti ba'e.
har'a garuu waaqayyo namatti isa dabale. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Ilaa sagalee misiraachoo isinii qaba. Waan baay'eedhaan booddeetti kan haftan, waan baay'eedhaan nama jiddu keessaa kan baatan, waan baay'eedhaan booddeetti gatamtanii kan jirtan, wanta baay'eedhaan booddee keessanitti haftanii kan jirtan, maqaa Yesuus Kiristoosiin dura taatu, maqaa Yesuusiin dura taatu, maqaa Yesuusiin fuulduratti baatu. Namichaan kun gaafa cabni isaa fayyu, gaafa lafaa ka'ee too utaalee burraaqu, namoonni fuulduratti ba'ee namoota fuuldura dhaabatee ulfina waaqayyoo hime, waaqayyoon galateeffachuu eegale namoota afoo dhaabate. Har'a waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoositiin wanta baay'eedhaan booddee keessanitti kan haftan, wanta baay'eedhaan booddeetti haftanii kan jirtan, fuufeetu waaqayyo fuudhee fuuldura sinnaaba. Fuuldura sinnaaba waaqayyo, ulfinaaf fuuldura sinnaaba waaqayyo, kabajaadhaaf fuuldura sinnaaba waaqayyo. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Booddeetta nafe nangatame hiriyaa kootii gadan ta'e hin jedhini. Waaqayyo guyyaa qaba, guyyaatti fuuldura si dhaabu. Guyyaan sunis maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin bara kana siif haa ta'u. Maqaa Yesuusiin bara kana siif haa ta'u. Hiikkaattoo daanaamaa jaalaa baadiyaabos. Haleluuyaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qabxii shanaffaan dukkana nama kanaatu ife. Isatti dukkana namootaaf yoo ifu, isatti dukkana namni yoo deemu inni naafa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Namni yoo hojjetu inni hojjechuu hin danda'u. Namni yoo deemu inni deemuu hin danda'u. Itti dukkanaa'e, jireenya isaatu itti dukkanaa'e, abdii isaatu dukkana ta'e, bara isaatu dukkana ta'e. Gaaf tokko garuu waaqayyo guyyaa isaa baase. Gaaf tokko waaqayyo namicha kanatti dhufe. Dukkana keessaa gara ifaatti isa baase. Haleluuyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin wanti baay'een kan isinitti dukkanaa'ee jiru, jireenya keessanitti kan isinitti dukkanaa'ee jiru, gaa'ila keessan keessatti kan isinitti dukkanaa'ee jiru, biyya keessanitti kan isinitti dukkanaa'ee jiru, waldaa keessan keessatti kan isinitti dukkanaa'ee jiru, fayyaa keessanitti kan isinitti dukkanaa'ee jiru, fayyaan keessan sin jeeqaa kan jiru, jireenyi keessan kan sin jeeqaa jiru, dukkanni kan sin marsee jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkana si qabee jiru kana keessaa ba'uuf jirta. Ameen jedhi. Dukkana si qabee jiru kana keessaa ba'uuf jirta. Maqaa Yesuusiin ameen jedhi. Ameen jettee baata. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dukkana si qabee jiru keessaa hin baata. Dukkana jireenya kee qabe, dukkana gaa'ila kee qabe, dukkana biyya kee qabe, dukkana waldaa kee qabe, dukkana jireenya kee qabe sana keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin ameen jedhii ba'i. Maqaa Yesuusiin hin baata. Harki waaqayyoo qabee si baasa. Irreen waaqayyoo qabee si baasa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Dukkana si marsee jiru sana keessaa hin baata. Dukkana jireenya kee marsee jiru san keessaa hin baata. Waaqayyo ifa sii fida. Guyyaa ifaatu sii dhufa, guyyaa ifaatu sii dhufa, guyyaa nagaatu sii dhufa, guyyaa gammachuutu sii dhufa, guyyaa ililleetu sii dhufa. Haleluuyaa. Makaduna majina makrede lebediyaabos. Waaqayyo guyyaa sii fida. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Qabxiin jaaffaan abaarsa nama kanaatu cabe. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf. Gara eebbatti geeddarame. Abaarsa cabse nama kanarraa waaqayyo abaarramaadha kanatti naafa ta'e. Abaarramaadha kanatti asitti gatame. Abaarreetu sarra jira yookaan maatii isaarra jira. Waan abaarsa qabuuf naafa ta'e. Abaarsatu irra jira. Abaarsatu kana namatti fida jedhanii namoonni baay'een isatu abaarrame jechuu danda'a. Gariin maatii isaatu abaarrame, sanyii isaatu abaarrame jechuu danda'a. Namoonni baay'een nama kana maal jechuun abaarramaadha jedhuun. Akka kakuu isaaniitti yookaan akka aadaa isaaniitti, akka seera isaaniitti namni naafa ta'ee dhalate, jaamaa ta'ee dhalate tokko abaarsa qaba jedhanii waan yaadaniif nama abaarramaadha jedhan. Namni abaarramaan immoo walgahii isaaniitti hin makamu. Namni abaarramaan isaanii wajjin tarreen taa'u. Namni abaarramaan isaanii wajjin hin nyaatu. Namni abaarramaan qodaa isaaniitti hin sooratu. Namni abaarramaan isaanii gaditti ta'a. Kanaaf namicha kana waaqayyo maal godhee abaarsa isaa cabsee eebba isa gonfachiise. Haleluuyaa. Maakaa toolaa baajana maariyaabos. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Abaarsa nama kanarra ture waaqayyo irraa kaase. Nama kanarra abaarsa ture irraa kaase waaqayyo. Eebbatu nama kanaaf dhufe. Burqaa eebbatu nama kanaaf bahe. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u.
abaarsa sana irraa kaase namni isaa hundumtuu waaqayyoon galateeffachuu eegale sababa galataa ta'e maqaa Yesuus Kiristoosiin nan abaarame maatiiwwan abaarame anatu abaarame abaarsatu narra jira kanaaf kun narratti ta'a kanaaf jireenyi koo jeeqama kanaaf gaa'illi koo jeeqama kanaaf waldaan koo jeeqamti kanaaf biyyi koo jeeqama jechaa kan jirtu anatu abaarame saba kootu abaarame jechaa kan jirtu maqaa Yesuus Kiristoosiitiin sagalee kana dhaga'i ameen jedhi maqaa Yesuus Kiristoosiitiin waaqayyo abaarsa kee eebbatti haa geeddaru abaarsi kee eebbatti kan geeddarame haa ta'u ilaa abaarramteerta kana taateerta galsiin jedhu ergaa diinaa san labsii diinaa sana garagalcheen jira maqaa Yesuus Kiristoosiin eebbi waaqayyoo si haa argatu eebbi waaqayyoo si haa argatu galanni bulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf namoonni baay'een namicha kanaan abaaramaa jedhuuni abaarsa isaa sana waaqayyo eebbatti jijjiire namni isaa arguu hundumtuu waaqayyoon eebbisuutti ka'e namni isaa arguu hundumtuu galateeffachuutti ka'e sababa galataa ta'e sababa eebbaa ta'e isatti qabanii namichaa fayyeessan laalanii namni hundumtuu galateeffachuutti ka'an namni hundumtuu ililchuutti ka'an namni hundumtuu gammachuutti ka'an namni hundumtuu namichuma sanii kun isumatu fayye abeet hojii waaqayyo abeet dinqii waaqayyo abeet waaqayyo waan godhu jedhaniiti ulfina waaqayyoof laachuu eegalani ila sittani maqaa Yesuus Kiristoosiin bara kana keessatti abaarsa keessan jira kan jettu gadda keessan jira kan jettu dhiphina keessan jira kan jettu yaaddoo keessan jira kan jettu gaa'ila kootu jeeqame kan jettu waldaa kootu jeeqame kan jettu biyya kootu jeeqame kan jettu maatii kootu jeeqame kan jettu sagalee misiraachoo si qaba ila bara dhufu kanatti sababa eebbaa taata mana keetti eebbatuba waldaa keetti eebbatuba biyya keetti eebbatuba maatii kee keessa eebbatuba maqaa Yesuusiin eebbatu dhufa burqaa eebbatu burqaa Itoophiyaadhaa burqaa eebbatu burqaa Oromiyaadhaa burqaa eebbatu burqaa naannolee kurnanii burqaa eebbatu burqaa waldaa keessanii burqaa eebbatu burqaa waldaa keenyaaf burqaa eebbatu burqaa maqaa Yesuusiitiin mana keenyaaf gaa'ila keenyaaf jireenya keenyaaf hojii keenyaaf burqaa eebbatu burqaa wal eebbisuutu dhufa wal jajachuutu dhufa wal jaalachuutu dhufa wal kabajuutu dhufa nagaa walii kennuutu dhufa maqaa Yesuusiin ta'eera Makato labaja ammallee kanatu itti fufaa jechaa kan jirtan ammallee gadda kootu itti fufaa ammallee dhiphina kootu itti fufaa rakkina biyya kootu itti fufaa rakkina maatii kootu itti fufaa rakkina waldaa kootu itti fufaa rakkina gaa'ila kootu itti fufaa jettanii teessanii kan boossan dhukkuba koo kana wajjinan itti fufaa yaaddoo koo kana wajjinan itti fufaa caba koo kana wajjinan itti fufaa muudaa koo kana wajjinan itti fufaa ceephoo koo kana wajjinan itti fufaa jettanii abdii kutattanii kan jirtan maalantaa jettanii yaaddaa kan jirtan ila sagalee waaqayyoo sa yaaddoo keessaa si baasu dubbii waaqayyoo sa yaaddoo keessaa si baasu sagalee waaqayyoo sa yaaddoo kana keessaa si baasu yaaddoo keessatti kuftee kana keessaa dhiphina keessatti kuftee kana keessaa isa butee si baasu sagalee waaqayyoo si qaba ila fuuldura kee eebba waaqayyootu jira ila nagaatu jira ila gammachuutu jira ila rakkina kana keessaa hin baata isa si qabee jiru dhoqqee kana keessaa hin baata raaree jireenya kee qabee jiru dhoqqee bara kee qabee jiru dhoqqee mul'ata kee qabee jiru kana keessaa hin baata isa mul'ata kee qabee keessaa hin baata isa abjuu kee qabee keessaa hin baata isa eebba kee qabee keessaa hin baata isa waldaa kee qabee keessaa hin baata isa saba kee qabee keessaa hin baata isa biyya kee qabee keessaa hin baata isa maatii kee qabee keessaa hin baata isa kan kee ta'e qabee keessaa hin baata maqaa Yesuusiin harki waaqayyoo si baasa Makato danama jila badiyaabos ila imbata sif chape famera ergam ba'u sif chape famera ba'u sif ta'era maqaa Yesuusiin ba'u sif ta'era maqaa Yesuusiin Israa'eloonni biyya Gibxii keessaa gaafa ba'an wanti baay'ee yoo isaan marsayyuu wanti baay'een isaan irratti yoo ka'eyyuu wanti baay'een hin dabarta yoo isaan hin jedheyyuu garuu darbuu isaan hin dhoowwanne hambisuu hin dandeenye isaan ba'anii jiru rakkina isaan qabee jiru keessaa ba'ani dhoqqee jireenya isaanii qabee jiru keessaa ba'ani garbummaa waggaa 430 keessaa ba'ani har'allee sagalee misiraachoo si qaba ergaa kana dhaggeeffachaa kan jirtu waan si qabee jiru san keessaa hin baata maqaa Yesuusiin nan baa jedhee ofirratti raajii hin baata nan baa jedhee ofirratti raajii hin baata mee anaa wajjin nan baa jedhi maqaa Yesuusiin hin baata nan baa jedhi namba maqaa Yesuusiin annamba maqaa Yesuusiin
Yesuusin ati simbaata maqaa Yesuusin isa jireenya kee qabee jiru isa waldaa kee qabee jiru isa biyya kee qabee jiru keessa simbaata anis maqaa Yesuusin nan ba'a isa na qabee jiru san keessa nan ba'a ameen jedhee fudheera nan ba'a haleluuyaa sagalee waaqayyoo jalqaba na hojjatee na sirreessee ana biraa dhufa haleluuyaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidha Yesuus inni guddaadha sagalee waaqayyoo dabarsituu sagalee waaqayyoo bichaa miti fayyadamaa sagalee waaqayyooti sagalee waaqayyoo nan dabarsa bichaa miti ittan fayyadama sagalee dubbii kana dubbii nama lallabaa jiru kana anaafis na fayyada haleluuyaa dabarsituu miti ani dabarsituu miti ani bombaa miti ani sagalee waaqayyoo nama dabarsu bichaa miti namatti fayyadamuudha namatti fayyadamuudha naaf ta'eera maqaa Yesuusin darbuun naaf ta'eera ce'uun naaf ta'eera maqaa Yesuusin siif ta'eera maqaa Yesuusin siif ta'eera akka kootti amantee kan fudhatte maqaa Yesuusin siif ta'eera maqaa Yesuusin siif ta'eera maqaa Yesuusin siif ta'eera makata dana majena mariaba krede de vejene mediabos haleluya Yesuus inni guddaadha ulfinatti eebbatti jireenyatti dhugaatti waaqayyo nama baasa waaqayyo baasa dha maqaan isaa olcha dha maqaan isaa ceesisaa dha maqaan isaa haleluuyaa galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf olchuun maqaa isaati ceesisuun maqaa isaati haleluuyaa waaqayyo hojiin kun wanni ceesisuun kun dabarsuun kun maqaa isaati waan ta'eef maqaan isaa waan hin jijjiiramneef dubbiin isaa waan hin jijjiiramneef sagaleen isaa waan hin jijjiiramneef ila kakuusii galee sana imatti baata kakuusii galee sanatti ni baata waan inni sii dubbate sanatti ni baata hin ceeta siin jedhee naan hin ceeta hin dabarta jennaan hin dabarta hin naalta jennaan hin naalta maqaa Yesuus Kiristoos sagalee waaqayyoo sin bara kana keessatti dhageessan ergaan waaqayyoo sin bara kana keessatti dhageessan dubbiin waaqayyoo sin bara kana keessatti dhageessan maqaa Yesuus Kiristoos inni waa'ee keessaniif dubbatame sun inni waa'ee keessaniif jedhame sun inni gurra keessaniin dhageessa sun amma maqaa Yesuusin qaama uffatu 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 raajummaan kee qaama uffatu mul'anni kee qaama uffatu abjuun kee qaama uffatu karoorri kee qaama uffatu maqaa Yesuus Kiristoos jecha bichaa dhageessee ta'a sagalee bichaa dhageessee ta'a amma qaama uffatee agarta raawwatamee agarta siif ta'ee agarta geessee agarta maqaa Yesuusin siif haa ta'u galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf eebbatti baata ulfinatti baata jireenyatti baata dhugaatti baata waaqayyo si baasa harki waaqayyo qabee si baasa raaree amma keessartu dhoqqee amma keessartu yaaddoo amma keessartu gadda amma keessartu kana keessa buutee si baasa ba'uuf jirta maqaa Yesuus Kiristoosiin cabsitee baata maqaa Yesuusiin cabsitee baata maqaa Yesuusiin waaqayyo nutti dubbatee ture cabsitee baata nuun jedhee jira bara kana keessatti waaqayyo ergaa bara haaraa yommuu nuuf kennu cabsitee baata nuun jedheera cabsinee baana maqaa Yesuusiin cabsinee baana maqaa Yesuusiin keellaa rakkinaa cabsinee baana abaarsa cabsinee baana gadda cabsinee baana yaaddoo cabsinee baana maqaa Yesuusiin nuuf ta'eera keellaa rakkinaa cabsitee baata jireenya itti hidhamtee jirtu san cabsitee baata manatti hidhamtee jirtu san cabsitee baata jireenya keessatti hidhamtee jirtu san cabsitee baata maqaa Yesuusiin galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha haleluuyaa namoonni sansalata diinaatiin rakkachaa jirtan kiyyoo diinaatiin rakkachaa jirtan karoora sheexanaatiin rakkachaa jirtan harka keessan ol kaasaa maakaatoo dhaalaabaa jaanaa maari si wajjin tarkaanfachuu hin qabu si wajjin bara haaraatti tarkaanfachuu hin qabu si wajjin ulfina haaraatti tarkaanfachuu hin qabu si wajjin eebba haaraatti tarkaanfachuu hin qabu ilaa kiyyoon diinaa karoorri sheexanaa si wajjin tarkaanfachuu hin qabu maqaa Yesuus si wajjin ce'uu hin qabu naafummaan si wajjin ce'uu hin qabu jaamummaan si wajjin ce'uu hin qabu rakkinni si wajjin ce'uu hin qabu jinniin si wajjin ce'uu hin qabu xonqolaan si wajjin ce'uu hin qabu maqaa Yesuus kaasi harka kee ol kaasi maakaatoo daanaamaa jaalaa baadiyyaabos maqaa caalu maqaa Yesuus Kiristoos bara hamma bara baraatti eebba isaanitti rarraatee kan baate jireenya isaanitti kan rarraatee jirtu gaa'ila isaanitti rarraatee kan jirtu kiyyoon diinaa
Humni Lucifer afurri xonqolaa digimchi afurri booranticha ateetee maqaa Yesuus Kiristoosin afurri xoqaa maqaa Yesuus Kiristoosin afurri digimchiidha maqaa Yesuus Kiristoosin sinabbooma bai keessaa maqaa Yesuus Kiristoosin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai keessaa 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 ibiddi waaqaa si haa nyaatu ibiddi waaqaa si haa nyaatu ibiddi waaqaa si haa nyaatu jireenya isaanii qabdee kan jirtu mul'ata isaanii qabdee kan jirtu abjuu isaanii qabdee kan jirtu nagaa isaanii qabdee kan jirtu bai maqaa Yesuus Kiristoosin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuus Kiristoosin gadaamessa isaanii qabdee kan jirtu rifeensa sammuu isaanii qabdee kan jirtu dhaqna isaanii qabdee kan jirtu gadaamessa isaanii keessa kan garagal garaacha isaanii keessa kan sochootu jireenya isaanii gubaa kan jirtu jireenya isaanii nyaachaa kan jirtu bara isaanii nyaachaa kan jirtu mul'ata isaanii nyaachaa kan jirtu biyya isaanii eebba isaanii nyaachaa kan jirtu bai maqaa Yesuus Kiristoosin bai maqaa Yesuusin bai bai carani deemi keessa daf eyyi bai ay lafaan maqaa Yesuus Kiristoosin ay lafaan maqaa Yesuusin ay lafaan maqaa Yesuusin horgofii deemi keessa horgofii deemi qorsa kan nyaachifte daf haqqisiisi bai keessa haqqisiisi bai bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin bai keessa ibiddi waaqaa si haa nyaatu bai keessaa ibiddi waaqaa si haa nyaatu bai keessaa ibiddi waaqaa si haa nyaatu daf angalai keessa daf yeroon kee dhumeera ibidda gola isaan jiran ibidda lafa isaan jiran ibidda iddoo isaan jiran ibidda maqaa Yesuusin ibidda maqaa Yesuusin ibidda maqaa Yesuusin ibidda maqaa Yesuusin ibidda bai keessaa maqaa Yesuusin bai keessaa maqaa Yesuusin bai keessaa maqaa Yesuusin bai keessaa xaragami keessaa diigami maqaa Yesuus Kiristoosin wajjin ce'uu hin dandeessu barichi eebbifameera bara eebbatti wajjin hin ceetu bara kakuutti wajjin hin ceetu maqaa Yesuusii wajjin hin ceetu sidaan gesseera abjuu isaanitti kan jeeqaa bultu halkan isaanii nyaachaa kan bultu bara isaanii dhiphisaa kan bultu maqaa Yesuus Kiristoosin haga guyyaa irraatti rakkisaa kan turte maqaa Yesuus Kiristoosin sidaan gesseera jireenya isaanii dhiiga Yesuusin haguugeera hin dandeessu horgofami keessa si horgufeera maqaa Yesuusin si horgufeera keessa ibiddatti gas si horgufeera si'oolitti gas si horgufeera maqaa Yesuusin bai keessa sammuu isaanii gadhiis jireenya isaanii gadhiis gaa'ila isaanii gadhiis biyya isaanii gadhiis nagaa isaanii gadhiis maqaa Yesuusin gadhiis maqaa Yesuusitiin makatola bajaana maadiyaabos rabajala bakredene mejene mediyaabos galanni fulfinni Yesuusidhaafa biyya keenya Itoophiyaa keessatti hojjechaa kan jiru afurri xonqolaa afurri digimti nama kan walitti buusu saba kan walitti buusu biyya kan wal nyaachisu nama kan wal nyaachisu afurri xonqolaa afurri digimti humni Lucifer afurri dhibba jaatamiija maqaa Yesuus Kiristoosin afurri tiyaansi maqaa Yesuusin bai maqaa Yesuusin biyya kana gadhiisi bai Itoophiyaa gadhiisi qilleensi Itoophiyaa siif hin mijatin dacheen Itoophiyaa siif hin mijatin biyyeen Itoophiyaa siif hin mijatin bishaan Itoophiyaa siif hin mijatin namni Itoophiyaa siif hin mijatin bai keessaa maqaa Yesuusin naannolee kurnan gadhiisi deemi gadhiisi maqaa Yesuus Kiristoosin gadhiisi maqaa Yesuusin ebedde waaqaa si haa nyaatu sammuu dhalootaa gadhiisi nagaa dhalootaa gadhiisi maqaa isaa irratti kan hojjette footoo isaa irratti kan hojjette jireenya isaa irratti kan hojjette maqaa Yesuusin gadhiisi uffata isaa irratti kan hojjette waan nyaatamuu waan dhugamuu irratti kan hojjette maqaa Yesuusin gadhiisi sammuu dhalootaa gadhiisi bara dhalootaa gadhiisi nagaa dhalootaa gadhiisi maqaa Yesuusin gadhiisi maqaa Yesuusin ibiddi waaqaa si haa nyaatu diigami keessa
diigami ibiddi waaqaa si haa nyaatu. Sammuun dhalootaa bilisaa ba'u. Nagaan dhalootaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhagaan haa ce'ani. Haa fayyani. Hidhaa kam keessa yoo bilisa haa baani. Bilisa, 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 bilisa. Lafa sin dhukkubu harka keessaniin qaba. Namoonni sin dhukkubu lafa sin dhukkubu harka keessaniin qaba. Maqaa Yesuusiin bilisa. Dhukkuba kamirraa yoo bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Bilisa ba'a. Fayyaa, 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 fayyaa maqaa Yesuusiitiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa dhukkuba kam keessayyuu. Fayyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Jireenya keessan nagaa keessan qabee kan jiru dhukkubni kamuu maqaa Yesuus Kiristoosiin baqee adeemu amma. Haa baqu maqaa Yesuusiin. 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 Baqi deemi keessaa maqaa Yesuusiin. Baqi deemi humni dhukkubaa. Baqi deemi humni dhukkubaa. Bilisa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Bilisa baa maqaa Yesuusiin. Bilisa baa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Fayyaa hafaa maqaa Yesuusiin. Fayyaa maqaa Yesuusiin. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Barri keessan haa eebbifamu. Mul'anni keessan haa eebbifamu. Abjuun keessan haa eebbifamu. Karoorri keessan haa eebbifamu. Kaayyoon keessan haa eebbifamu. Maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Eebbaaf ta'a. Homtuu isin hin qabini. Eebbifamaa maqaa Yesuus Kiristoositiin. Guddaa sin jaaladha, guddaa sin kabaja. Akka sin jaaladhuuf sin kabaju sinuu gaarii gootanii beektu. Gooftaan baraa jireenya keessan haa eebbisu. Sheerii walii godhaa wal laqqabsiisa. Waaqayyo seenaa jijjiira. Haleluuyaa. Waaqayyo seenaa namaa jijjiira. Bakka itti gatamanii kaasee nama dhaaba. Iddoo gadiitii fuudhetti tarree gurguddootaa nama dhaaba. Raaree keessaa kaasee dhoqqee keessaa kaasee miicee miidhagsee nama dhaaba. Waaqayyo waan guddaa namaaf godha. Seenaa namaa jijjiira. Ceephoo namarraa kaasa. Kan akka Waaqayyoodhaa hin jiru. Gooftaa sinaa eebbisu. Eebbifamaa obboleessa keessan gammachuu urgeedha. Na argachuu barbaadnan lakkoofsi bilbila kootii Duwwaa 912 99 10 49 argachuu dandeessu. Gooftaa sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Sheer walii godhaa wal laqqabsiisa. Sagalee Waaqayyootti eebbifama. Barri keessan haa eebbifamu. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Homtuu qabeessin hin dhaabini. Maqaa Yesuus Kiristoositiin eebbifamaa, eebbifamaa. Shaaloom. Ayyaana Waaqayyoo keessa tura. Jabaadhaa. Gooftaa sin faana haa ta'u.